osoo qiyaamaan illee bute ani haadha manaati yetanii fuudhuun addan ba'u yeroo sammuun ta'e nagaa akka waraqaatii sanitti maatiin kee adda baanii arguu caalaa wanti seenaa badaa sammuu keessatti uumuu fi akka malee si dhagaamu hin jiru jecha akka yeroo adda ba'uun barbaachise kadhuma adda ba'uun gaafii barbaachise yeroo akkamsi abdii murachuuf hin deema ta'umarran jira ummata maaliif jettaan maaltu si mudate lammii gaafas galatoomi firaa nagaafachuu keetii fi osoon ammatti waa qabaadhee waa godhee fi jazaa isii kanallee firaa kafaluu baadhu numa gammachiise jettee yaadde jecha nama akka keessatti jaalalaan cabe tusi dhufaa itti yaa namoo jaalalaan cabe kana jaalalaaf barbaadu tu akka mee namni jaalalaaf cabe hangam takka jaalala nama isa duraatiin cabe hangam takka jaalala kennu namni kun gaafa haadhaa fi abbaan adda ba'anii ijoolleen takki gama abbaa takki gama haadhaa goran erga gama haadhaa goranii booda ijoollee hedduun ni baddi. Yooyaa akkam jirtan hordoftoota Firaa Miidiyaa kun Firaa Miidiyaadha. Firaa Miidiyaan akkuma isin beektan namoota jajjaboo taalentii garaagaraa qaban artisti ijoollee qaqqaxalii taalentii garaagaraa qaban fidee isiniif dhiyeessee isin wajjin wal barsiisuu irratti argamna. Akkuma isin beektan yeroo gabaabaa keessatti ija keessanii fi gurra keessanii fi duuda keessanii daskeennee jirra. Nu hordofuu keessaniif hanga irraatti tumsa nuuf godhaa turuuf keessaniif galatooma akkuma jennee arrammoo kan durirraa adda wanni godhu nama yeroo gabaabaa anaasti barnootaalee garaagaraa haala jireenyaa rakkoolee garaagaraa jaalala rileeshnshiippiilee garaagaraa keessatti hedduu gahee leenjiidhaa taphachaa ture lammii mootiveeshin wajjin argamna. Lammii mootiveeshin eenyu akka tahee fi eessatti akka dhalate lammummaan kun maalisa lammii maalati eenyusa galatoomii Firaa Miidiyaa naafeeruu keetiif keessummaa gootee bakka tana na teessiftee yeroo naa kennuu keetiif hedduu takkaan si galateeffadha. Hedduu takkaan si galateeffadha. Gaafii gara gaafii teetiitti yeroon deebi'u lammiin maalii lammiin eenyu kun gaafii nama hedduuti. Namoonni tokko dhuguma jechuun jireenya miidiyaa kanarratti arganii na beekan malee nan beekan. Ani lammii mootiveeshiniin jaama maqaan dhalootaa kiyyaa Lammii Abrahiimii kaneen itti dhaladhee godina Harargee lixaa aanaa Bookeeti. Achumattiin dhaladhee achumattiin guddadhee barumsa kiyyaas xumuree waa'ee lammiidhaa hagana onjee nigaa gaafii ati itti na gaafattu irratti kaafa si ibsaa deemaa jecha. Thank you galatoomii lammii keenya. Osoon siin galatoomfanne dabruu barbaadu yeroo tanti aarsaa gootee anis barataan ture yeroo keessattuu yeroo amma egzaamin si yaalagee kanatti sagantaa itti dubbistuu fi sagantaalee hojii miidiyaa itti hojjetu irraa aarsaa gootee nu asitti nu argamuu keetiif maqaa maatii kiyya guutuutiin hawaasa nu daawwatanii si galatoomfachuu barbaadan. Haalli yeroo dabre ta'isan maal fakkaata maal ture maalii fi baatee uummataan abdii murachuuf hin deema ta'umarran jira uummataan maaliif jettaan maaltu si mudate lammii gaafas. Galatoomii Firaa na gaafachuu keetii fi ani viidiyoo san kaniin hojjedhee ilmi namaa kun beekii waan takka ni obsa gaafa obsee immoo wanti sun furmaata itti dhabe firraa dhiisa. Anuma viidiyoo san wanti akka na hojjechiisu na godhe namni beekii gubbaa kan keessa ilaala malee duubaan jireenyaatti dabarsuu jirtu rakkoo ati qabdu cabaatti obsuu jirtu namni si hubatu hin jiru jecha. Ani barataa yuunivarsiitiiti miidiyaa kanarra ergan dhufee gara waggaa takkaa fi ji'a jahaati. Waggaa takkaaf ji'a jahaan kana keessatti waan baay'ee hojjechaan ture waan baay'ee illee ta'uu baatu just uummata kiyya bira sadarkaa gahuu qabu gahuuttiin ture. Ammoo hojii takka gaafa guddistee hojjechuu barbaaddu wantoota si guutamuu qabutu jira. Bilbila bareedaa qabaachuu qabda. Daran immoo hojiin teetuun uummata kan kee bira geessee namoota duraan hin gahin bira akka geessuuf wantoota quality tante si guutan wantoota akka kaameraa wantoota akka maateriyaala si barbaachisantu jira. Maateriyaala sana namatti barataadha. Barataa gisee taatu immoo hojiirra hin jirtu qarshiis bakka fidduun qabdu. Kanaaf waan kana immoo keessaanillee namoonni ati itti himadhee jira. Keessaanillee namoonni itti himadhee jira. Kan gaafatte jechuudha. Namoonni sun bakka gariin hayaafaa jeeti achumaan narraa callisaa ture. Gariin bakka osoo beekuun jiraame akka nama hin beeknee ta'e afaan isaa cufate. Kana waan kana ummata kiyya gaafadhee yooniin dhabe nagaa waan hin hojjechuu qabu hojjedheetiin jira. Osoo mul'ata guddaa kana qabu osoo waan gurguddaa kana hojjechuu fedhu immoo sababa waan kanaa asirraa callisee yooniin deeme anaafillee anattillee ni dhagama waan ta'eef isaaniin gahee furmaata hin barbaade yoo hajabu yoo furmaanni kadhabamullee ta'e just haala mijeeffadhee haggan deebuutti
yoo miidiyaa irraa badillee nan eeginaa ta'e jettuun viidiyoo sana ol baasee jira. Wanni kun waa lama nuuf if eeggannoo keessa jechuudha. Yoo tarii deeggarsi gamanaan uummata xiyyaraa kanaaf argamu taate ittiin fufa. Yookaan ammoo humna dhabeetiin jira yoo badalee lammiin isa badeen akkan gaafatin. Nan gaafatina. Tole hayyee irraa isin dhageenyee jirra kun gaafii namoota hedduuti. Afaan sarara akkuma dhageessan kana lammii ammaan tana gara sagantaa guyyaa irraatiif qopheeffannee dabala. Hayyee. Mee lammiin haalli guddina isaa mee ijoollummaarraa mee akkamitti dabarsite jireenya kana akkamitti siif deeme yeroo ijoollummaa keetii akkam ture. Okay galatoomi gaafii bareedduu na gaafatte ijoollummaa kiyyaanii booqa xiqqootiin dhaladhe gaafa dhaladhu just abbaan kiyyees na dura ilmaan qaba. Ummaan tiyyalleen abbaa kiyya dura ilmaan qabdi. Just isaa waliin dhufanii ani dhaladhe bakka soroo jaamtu. Bakka humnaan galle mee fanaa godhe fakkeenyaaf abbaan keetilis dura ilmaan qaba. Isna dura ilmaan qaba jechuun haadha birarraa ilmaan qaba. Abbaa haadha biddeenaa biraachisa. Yes. Ummaan tiyyallee nama birarraa ilmaan afur qabdi. Kaza isaan lama waliin dhufanii erga isaan lama waliin dhufan booda ani dhaladhe bakka soroo jaamtutti dhaladhe bobotiqoo yeroon dhaladhu kophaan dhaladhe. Obboleettiinis gama tokkoo fi warri haadhaanis abbaanis takkaan jiru amma na wajji kophaan dhaladhe. Achitti gaafa dhaladhu jalqaba barumsa amantii kanaatti seene. Barumsa amantii kana keessatti nif bare hanga almost waggaa 6 achi booda barumsa kana kutaa takka seene. Yeroon kutaa 3 gahu adda baane. Umanti ya fabang isaanummaan deebanii adda baanii achi booda jireenya ulfaachuu eegalu. Gaafa umrii ijoollummaa sanitti yeroo sammuun ta'e nagaa akka waraqaatii sanitti maatiin kee adda baanii arguu caalaa wanti seenaa badaa sammuu keessatti uumuu fi akka malee si dhagaamu hin jiru jecha. Maaliif yoo jettu ta'e yeroo sanitti yeroo sammuun ta'e itti ijaaramtu yeroo wantoota agarru sheepitan yeroo sanitti isaanii adda ba'e isaanii akkana darsaa adda gurratu yeroo agartu. Hedduu akkasii dhagama mana dhagamaa ture yeroo san haadhaa fi abbaan kee yeroo adda ba'an tokkoffaa ho'ummaa si dhagama. Bakka jechuun akka ijoollee kaanitti deemtee nama wajjin taphattu akka ijoollee kaanitti ijoollee taanitti makamtu gaxaantummaa si dhagama. Caba kan kee kana immoo afaan beeteen dubbattu wanti humti garuu sammuu ta'e keessa fakkii qaba. Imeejii sanii wajji qabsoo qabda bakkaati. Namni humti waan si arrabsu si fakkaata. Namni humti mataa keessanii waan mataa keessi garafu si fakkaata. Akkas jechaatiin eegalee ummaan tiyya magaalarra baatee mana kireeffatu eegaltee ummaan tiyya dhugaan siyyaa nama jabaadha. Narra qotattee bakka ni jiraame. Ni ummaa ta'e ibsini. Dhugaan siyyaa anaaf ummaan tiyya akkamiin beektaa dagalee jiruu yoon jechi hulitti xiqqaata. Akkamiin yoo hajjettu ta'e abbaa kiyya sosuman jaaladhu narratti haftee si galame. Amma fakkeenyaaf gaafa haadhaa fi abbaan adda ba'anii ijoolleen takki gama abbaa takki gama haadhaa goran. Erga gama haadhaa goranii booda ijoollee hedduun ni baddi magaalatti yoo hayyaatu ta'e karaa farratti bahanii karaa farra guddatanii ijoollee haadhaa ijoollee jaamanii fa'aa maqaan taane fudhatanii galan. Ta duraatillee akkasitti nama taanitti maxxantee jireenya ishii balleessitee jira. Waan an jettu ummaan tiyya jecha ishii hin daganne keessa galgala na gorsiti. Ati xiyyaa miti qabiyyaati. Kanaafuu nama wajji walitti hin bu'in namatti hin dubbatin waan hamtuu fiddee mana hiyyatti hin galin naan jette. Maqaa hamaa natti fidi. Bora itti qaanfadhu. Natti fidi. Ani barumsaan tokkoffaa bahi lammaffaa bahi isin hin jiru. Garuu ati xiyya qofaa miti. Kana qabadhuuti gizee muddatan yaadadhu nama wajji walitti hin bu'in amala gaarii qabadhu naan jette. Wanti suni haga arraa sammuu tiyya keessaan balleecha. Narratti duutee wanti ummaan tiyya dalagin hin jirtu waan sayyaa. Still barumsa keessatti hanga sadarkaa ammaa kanatti amma isin nama guddaadha. Haga ammaa kanatti anaa wajji cinqamtee akkasiin jee obboleessas obboleettiinis mana keessa hin jiran kophaadha. Anaaf ishii qofa jecha. Bakka amma beeki namni yoo fira qabaatellee yoo nama biraa bira jiraatellee sanitti obsitan. Obboleeyyiin turaa sun isiran abbaa kaanis bakka biraa jiran. Bakka biraa jiranii. Achi bookon jiru. Bookon jiran. Karaga bakka isaan bakka biraa jiraatu. Kan abbaa gara abbaa hoo. Lachuutu bakka garaa jiran. Wani si deeggaram naa malee hin jiru. Anaaf ishii qofa bakka jireenya keessatti. Rabbii gaditti. Anamma yeroo baay'ee bakka deemee hojjedhe bista kata ho'ummaan na dhagaa bakka. Anaaf ishii qofa jireenya keessatti ilaala. Agartee ummaan ta'e umurii tanaan gizee akkanatti cinqamtu gizee agartu. Si dhagaama nama guddaadha ni yaadda. Agartee isin immoo si gammachiisuuf jecha dhukkuba ishii sana achi keessee suma nama godhu jecha gizee akkanatti gajjettee ol haatu osoon ammatti waa qabaadhee waa godhee fi jazaa isii kanallee firraa kafaluu baadhu numa gammachiise jettee yaadde jecha. Akkasitti maantiyya deemnee haga 8 achuma baradde high school kiyyalleen seenee ani barataa cimaan ture. Barsiisonni kiyyas ni beekanii
barumsaan qoomatamu bara keenyas maatiriik ture yeroo keenya maatiriik ture እና asbiratti waan takka tanin jechuu barbaadu akka min beekta haadhaa fi abbaan jecha please yoo isinii danda'ame addan bahina ilmoon haadhaa fi abbaa malee guddatu yookiin immoo fakkeenyaaf osoo haadhaa fi abbaan jiranii takka haadha biratti takka abbaa biratti guddatu dhugaa sinja qaamaan irruudha qaamaan irruu hoggan sinjoo harkirraa muramee osoo hin ta'in sammuun isii irruudha bakka yeroo hunda tiroomaa qabdi bakka kaleessa keessatti wanti isin argaa guddatte sun adda bahiinsa isaanii san jaalala gahaan argattu daa'imni tokko bar fayya qabeessa kajaamu gaafa haadhaa fi abbaa wal biratti argee guddatedha bakka ana fakkeenyaaf yeroo san gizeen mana abbaa kiyya dhaqee jireenya biraatiin agara gizeen ummaatii bira dhufe jireenya ka biraatiin na jijjiirama jidduu tanatti ati waanuma irraa qabattee walii dhiistu wallalta wakabaa sammuu takka keessaan ture ni miidhamtu keessaafuu immoo sammuudhaan akka malee miidhamtu agartee namni waa sinjaa boceetuma jallistu kanaaf haadhaa fi abbaan yoo danda'ame adda bahuu dhiisuudha ilmoon teessan jechuun daa'imni bakka namni isin dhaltan ilmoon jiraataniif sun addunyaa tanarra fiddan sun isin illee isin qomattee rabbiin isaa akka isinitti naarreef yoo dandeessa wal bira guddadhaa bakka yaa rabbi gaditti sababaan ilmoota dhufuudha isaani jaalala isaan lamaan jidduurraa dhalatte ilmoon tun achirraa daraarte saniif haadhaa fi abbaan adda bahu nama arge qofaa beekamsa jiru dhugaan sinja bakka yeroo baay'ee ijoolleen haadhaa fi abbaan adda ba'an kophaadha bakka namni isaan hubatu hin jiru jireenya kana keessatti waan hedduutu isaan qunnama kophaa isaanii keessa dabran namnummaan isaan dagalee godhatanis hin jiru jecha ijoolleen akkasii osuma bakka akka malee seenaan dubbatiin tanamni hubatiin ta'uu hin bahin madaa keessa isaanii qabatanii jiraatan jecha achi booda maaliif waadaa ifii galee osoo qiyaamaan illee bute ani haadha manaati yatanii fuudhuun addan bahu maaliif isaan adda bahuun abbaan kiyyoomaati yadhiisuun sun hagam takka aarsaa ana habalchiiste anaa beekamti as biratti ammalami fakkeenyaaf haadha manaa kiyyaan osoo qiyaamaan buutiin addan bahuetti haalli tokko ni jira fakkeenyaaf namni walii galuu dhabuun wal rakkisuun mana keessatti jira rakkoo taadii namni kun wal cinquu bira kutee hanga wal ajjeesutti jira rakkootun hundi uumamurra adda bahuun gaafatti furmaata ta'ee mul'atu jira gaafa kana akkamitti ta'uu qabameeti okay akka itti ta'u jira yeroo takka sirriidhaa qofa jentee yeroo wal dhiisuu furmaata ta'utu jira garuu immoo wal dhiisan jechuun ilmoo tanallee waliin dhiisuu jira amma namni keenya hanguma ishii bira jiru hanguma isheen isa bira jirtu ilmoo tana yoo jaalattu ta'e ilmoo tun jidduu tanatti sareenyatti ilmaan meeqa hadirretti hafee bakka namni akkanumatti itti taphatu ilmoo haadhaa fi abbaa qabdu ishiinis jireenya biraa innis jireenya biraa agartee adda bahuun isaanii rakkoon finne laas biratti ilmoo san rakkoo keessa naqanii dhiisanii moggatti darbanii bakka ta'isaatu na keessa jirtu yaani dhiisutu badiidha jecha wal dhiisanis ilmaan sanii nama meeqaan tame erga adda baan booda kabajaadhaan bakka ishiin jirtutti ilmoo san dhaqee ilaalaa daawwataa qarshii qofa osoo hin taane qalbiidhaan itti dhiyaatee hojii jiraatu kanaaf gama kanaan illee furmaanni ni jira jechuu fedheeti malee amma sirriidha yeroo itti adda baatu jira agartee mee fakkeenyaaf yeroo akkam yeroo adda bahuun barbaachise kadhuma adda bahuun gaafii barbaachise gisee yeroo akkam seetu tokkoffaa yeroo usiinit addan baan maaliif yoo adda baan akkuma tette daa'imni miidhama qabeenyi faca sammuun namaa ni facaati sababa jarri kun lamaan adda baheetiif yoo xiqqaate ilmaan 5 godaana irratti baan jireenya gaantiri jiraachuudha lubbuun namoota meeqaa guddinni namoota meeqaa bada quraanni dhabamu barumsa dhabu durriyyata ta'e karabbahu uumamaa jechuudha yeroo akkamiiti kan adda bahuun dirqama ta'uu danda'u keessa nama bultii seenarratti namoonni ala adda bahuu meebi rakkoon qabu miidhamni miidhama garuu warri bultii qabuuf ni ulfaata dhugaatama sin kaatu yeroo akkamii yeroo adda bahuun dirqama taatu tokkoffaa yeroo akkam seete yeroo uumamni diidu fakkeenyaaf namni tokko ilma barbaadu jira ishiin shamara qofa dhaluu dandeessi yeroo takka immoo ishiin ilmoon qabdu ta'uu danda'a agartee namni immoo bultii keessa kaseenuuf du'a injifachuuf ilmaan isaa hortee isaa diriirsuuf bal'isuuf agartee ani gaafa fuudhee dhalu ilma kiyya keessaanii du'a injifadha maaliif ani gara du'aatti hin deemu jira waan ta'eef yeroo akkasiisan dirqama adda baata si galaame fakkeenyaaf osoo inni ilma barbaadu osoo inni ilma abbaa ta'uu barbaadu isin shamara qofa yoo kadhaltu ta'e yeroo sanni jijjiirama lammaffaan immoo bultii keessatti yeroo akka malee irra deddeebiidhaan walitti bu'isuuf rakkinni bultii keessaa takkarra lamarra sadirra afurirra ni furama garuu immoo levelii ittiin furamneetu jira
levelii maatiin jidduu seenee sadarkaatti furamne. jeeku. Levelii isiin bultii tanarraa abdii kutatu. Levelii miiraan walirraa fagaatan. Inni dhumaammoo levelii kabajaan dhabamtetti rakkoon qaba. Bakka kanarra naati afaan Oromootti naa godhimas. Sadarkaa itti miiraan walirraa fagaatan. Sadarkaa jaarsaaf jaartiin koo siree walirraa jijjiiranii duwida walii galanii rafan. Achi gara galanii rafuu sun tokkoffaa qaamaa walirraa fagaatan, lammaffaa miiraa walirraa fagaatan. Namni miiraa walirraa fagaate hanga fedhe mana tokko yoo keessa gale kabajaan hin jiraatu, walis hin dhaggeeffatu, walillee kunuunfatu jechuudha. Yeroo akkanaa kana furmaanni gatta'anii furamuu yoo hin dandeenye adda bahuun takka rakkoon qabu. Agartanii maaliif jennaan bultiin jaalala barbaaddi, kabajaa barbaaddi jechuudha. Nama sirraachi gara galee rafu, nama sin kabajne, nama yeroo sin kennine, nama silaa gatii bultiin barbaaddu fi aarsaa bultiin barbaaddu san hin kafalle wajji achoon dhibee yoo jettu ta'e hin ta'u jecha. Namni tokko amma sababuma itti seene jecha kan hojii jiraatu jira. Takkaa jirtu itti seeneetiin jira jee no. Wanti hundi addunyaa tanarra filannoo qaba. Ilmi namaa uumama biraarraa wanti addatuun filannoo qabda baqa. Takka hoos hin taane lama. Takkaa tanarra ni turta garuu takkaantu yeroo itti filannoo dhabduutu jira waan ta'eef. Yeroo sun hin taane immoo ni jijjiirtaa jecha. Yeroo akkanaa kana ni danda'ama. Shari'aan illee waan itti hayyamte ni qabdi. Kanaaf yoo danda'ameef jalqabuma gaafa bultiitti seenan keessaafuu dargaggoonni nama itti bultii wajji seentan filadhaa please. Maaliif hin jeeni beektaa? Arra miiraan ni seentaa. Miirri kan keessuun nama wajji mana galtaa. Ilmoo si keessaan dhufti. Lubbuu takka addunyaa tanarra fiddee sababa keetii dararuun yoo duutellee gad hin ciistu. Innaa xaaxaan yeroo ijoollummaatti jaalala dhabuudha erga guddatee nama taatellee si jalaa naftu. Agartee namoonni bakka arra keessatti ijoollummaa keessatti miidhamuu jaalala dhabuu jaalala hirratuu yookiin immoo jaalala gaa argachuu dhabuu kee maaliin beektan beektaa? Namni jireenya kan kee keessa dhufu arrallee nama jaalala si qubsu miti. Namootuma akka keetti cabee namootuma akka keetti jaalala dhabetti deemtee dhiyaatte jechuudha. Keessa keenya kun nama akka ifii tarkisa. Hayyee bakka kanatti immoo gaafii qaxxaamuraan si gaafadha. Nuti warri seeraa kun gaafii qaxxaamuraan fi naa beeki. Hayyee. Bakka takka naatu wixii daftee. Siitu dafee naatu qeemee yaa gaafachuu yaa. Nama akka keetti jaalalaan cabe tuusi dhufaa itti. Yaa. Namoo jaalalaan cabe kana jaalalaaf barbaadu. Akka mee namni jaalalaaf cabe hangam takka jaalala nama isa duraatiin cabe hangam takka jaalala kennu nama kun gaafadha. Gaaffii bareedduu fi gaaffii ani deebisuu barbaadu na gaafate. Namni jaalalaan cabe karaa lamaan sitti dhufa. Tokkoffaa siituutti dhaqa. Osoo hin beekin. Yeroo baay'ee ilaalame maal jaama jaalala dhugaa argachuuf dhabuu kee nama si bira jiruun beektaa jira. Namni si bira jiru kan jaalala kennuu danda'u, kan fudhachuu danda'u. Kanuma ati qofti barbaaddu hajau nama si bira jiru irra dhaabbattee beektu. Nama jaalalaan cabe barbaaduun miidhaas qaba bu'aas qaba. Miidhaan isaa akkamii namni jaalalaan cabe si namanu. Kanuma ati akkana duutuu kana inni qoosaatti fudhatu. Onnuma silaa akkanatti isa barbaaddu kana jecha kun miidhaa isaati. Bu'aan isaa immoo namoonni tokko gaafa jaalalaan caban miidhaa san dhandhamanii jiran waan ta'eef namni kun akka isaan jaalatan hin cabneef warra eeguutu jira. Namoonni akkanaa haa galataman nama bareedaadha jecha. Kanaaf gaafii tanteetitti yeroon as deebi'u nama jaalalaan cabe barbaaduun kuni akkamiin jette? Nama jaalalaan cabe barbaaduun yoo jireenyi itti si geesse malee barbaaduun sirrii miti. Maaliif yoo jettu ta'e ganaa nama kana fayyaatti deebisuu qabde. Nama jaalalaan cabe jechuun akkuma nama miidhamee siree irra ciisuuti. Kaniin itti kannitee maangoo bira keessee ol qabdee gaqqabdee fincaaniif gabbaastee waan hunda ka godhu si. Onneen illee akkasi. Fayyuu barbaaddi. Nama normaalaa kana fiduufuu dalagaa biraatii si eeggata. Jaalalarraa eeggachuun erga inni fayyii booda jecha. Erga inni fayyii booda. Miidhamni jaalalaa bara akka amma silaa madaa harka keenyarra mul'atu kana silaa ta'e namni hundi alkoolitti dibee mana akamaa dhaqee fayyee ture. Cabni keessaa, miidhamni keessaa, dhiigni keessaa hin mul'atu. San immoo onnee lamaa wal jaalatteetu yoo nama kana dhuguma saniif hin barbaada ka jettu ta'e fayyistee madaa isaa fudhattee nama normaala gootee yoo jaalatte alkoon qabu. Jaalala keessatti. Fakkeenyaaf dhiirri tokko yoonii fi na wajjin waan kana hin raawwanne si wajjin hin qaxxamuu jee karaa dubartii biraa faanaan nahuu mala. Sodaa jiru qabattee waan kana seenuu dandeessi. Haala kamiin immoo amansiifattee
jaalala keessa wajjin turuu danda'an. Qawwee salphaadha. Duraanuu hanguma waan kana argatuuti hasi jaalachaa ture. Inni kun jechuudha. Jaalaltii waan namni akkanatti yeroo barbaade keessaa beetti seenuu miti. Seenuu miti. Miirri ati nama tokkoof qabdu dhaabbataadha. Yoo dabalee malee hin irratu. Agartee mi hanga nama sanii miti namni tokko erga si dhiisee yoo of keessaa baasuun akka malee ulfaata. Namni kanaan doorsifamuun dubartiin jabduun ejjennoo qabdi. Agartee mi maaliif jennaan amma kadhiiraattis nama dhugaan jaalatu yoo alatti wajji jiraatu baatanii tola. Speeshaalii nama san fuulduraaf barbaadee jennaan mana isaa keessa galfatee haadha ilmoo isaa godhachuuf feenaan harma sirrii sana yoo itti dhufe isaafillee bareedaadha. Malee alatti bakka waanuma xoolagaa jechuudha. Fakkeenya tokkoon hin eegala. Nyaata tokko kan mana argattu gaafa alatti nyaatte gizee mana dhuftu nyaanni si barbaachisu. Nyaata maala nyaatte san kuftee jirti. Agartee mi nama tokkollee gaafa alatti jireenya akkanaa wajji dabarsite manatti galuu yaaduu dhiisiti jaalaluma tanaa wajjin xumurtee hanga atillee nama biraa barbaadatutti hanga ishiinis nama biraatti dhiyaatutti argachuun akka malee ulfaata jecha. Speeshaalii wanni jaalalatan lafarraa dhabamsiise namni hundi alatti waan godhamu qabu godhee fixe. Mi'aan jaalalaan jirtu yeroo jaalalaa gaarii wajji dabarsuuf hawwiin dur jiru sun hin jiru jechuudha. Nama dhugaan jaalattu speeshaalii namni dhugaa qabatamaa namni hundi beekuu qaba jechuudha. Ilmi dhiiraa shamara dhugaan jaalate wajji rafuu miti harka fuudhuun ni sodaata. Namni viidiyoo tan ilaalu hundi isaatu ni beeka jechuudha. Agartee mi nama dhugaan keessa keeti onni isaanirraa barbaadu daqiiqaa lama bira teesseetu harki akkanatti si jida. Nu urkitaa jechuudha. Miira kan waan akkasirratti yaadu miti. Kanaafuu speeshaalii dubartiidhaaf wanti kun akka malee ulfaataadha. Dubartii takka takkaatu jira. Dubartiin dhiira hedduudha wajjin jaalaluma keessaa hunsen. San gubbaan immoo tagaayila dura dhiira tokko hin keessummeessin. Dhiira tokko wajjin rafu jettee namoota hedduu tokko diimaatti kanitee jireenya ishee keessaa baaste gowwaa miti jecha. Waan lama yaaddes keessatti. Tokkoffaa ilmoo ishii ta fuuldura saniif yaaddee haadha gaarii haadha kabajaa ta'uudhaaf. Lammaffaa immoo qaama ishiitiif kabaja waan qabduuf jecha. So especially dubartiidhaaf wanti kun akka malee riskii qaba. Beekuu qaba ni beekanilleedha. Agartee mi amma gaafii qatti ta'u duba wal jaalannaa akkamiin ta'a jiru. No. Daangaa wal eeguun bareedaa jaalala keessatti. Dubartiin takka dubartoonni kun saboota garaagaraatiin cunqursaalee garaagaraatiin ta'uu danda'a yeroo ijoollummaa isaanii irratti yookaan immoo namoota akka amma jennee kanaan shawwadamaniitis ta'uu danda'a. Dubrummaa yeroo dhabantu jira fakkeenyaaf. Dubrummaa tana bultii keessatti hagam takka gaheen isiidha. Dubartiin takka dubrummaan heerumu kabaja isiitiin heerumu jechuudha. Ammoo osoo dubrummaan qabaanne heerumteetis kabaja silaa barbaachisonni argattii. Yoommoo dubrummaa san qabaatte hoo faayidaan jiru maali? Garaagarummaa waan kanaati akkamitti ibsita fakkeenyaaf. Dubartiin dubrummaan heerumuun faayidaan isaa. Waan bareedduu na gaafate. Karaa lamaan ibsa. Tokkoffaa dubrummaan yeroo hedduu shamarran keenya hin barre malee dhiira caalaa isaaniif kabajaa qaba. Agartee mi ishiidha fayyada. Dubartiin dubrummaa qabdu balaa hedduurraa ifee daangaa dubrummaa ishii qabattee jirtutti. Keezii garaagaraatiin akka ati reefuu jettee yoo jalaa hin badiin ka ta'u ta'e ishiidha fayyada. Qulqullummaa ta'uu ishee argisiisa. Ishii akkamiin fayyada? Tokkoffaa nama kabajaan fuutee mana kee galfatte nama gatii isaa agartee qaalii ta'uu isaa hubattee akkasitti erga dhalatee nama tokkotti osoo hin dhiyaatin sitti of kenne san nama jaalala beekuu taate giiftii goota haadha manaa qofaan gootu jecha. Kwiinii gooti. Goota. Inni biraa ilmi dhiiraa kuni dubrummaa tana wanti inni fedhuuf yeroo hedduu shamarran keenyaan galu. Dubrummaa ilmi dhiiraa ka fedhuuf dhiiga sanii fi miti. Enerjii qaba ilmi dhiiraa kun. Jechuun bakka miira sense of pride alla ittiin boonuun takka jirtu. Keessa isaa dandahaa rakkaa jechuudha. Ilmi dhiiraa dubartii takka duubni ishii isaa yaachisa. Dubartoota waa'een ilma dhiiraa ka fuulduraatu yaachisa. Yoon inni nama kana hojii ta'e na nyaachisu abbaa ilmaan kiyyaaf abbaa gaarii ta'uun mana kiyyaaf abbaa manaa ta'uu dhiiraaf garuu haleessa isheeti. Eenyu hojii jiraataa turte nama tokko wajjin dabarsine ishiin osoo lallaaqatiin ana qofatti dhiyaatte tajettu sani yeroo hunda teessoo giiftii san gubbaa haaya akka jiraattu godha. Akka nugusi taatu jechuudha. Kanaafuu dubrummaa ishee eeggachuun
isumaaf gaarii ammas immoo dubartoota tokko jira dhiibbaa garaagaraatiin ijoollummaatti heerumanii durummaa kadhaban dubartii durummaa ala dhabde kadubbachuu jiru malee dubartiin heerumtee kabajaa ishiitiin gaa'illi sun bifa garaagaraatiin osoo hin ta'in addaba jiraati gabe waa takka akkuma nama durummaadhaan heerumeeti jechuudha. Kanaaf durummaa ishee eeggachuun isumaaf gaarii. Ta'usuma ala jirtu namoota garaagaraatiin wajjin waan laqqatuuf dhabdee fi tammuu bultii keessa galtee durummaa dhabde garaagarummaa qabdi. Ammas immoo durummaan qabdu jechuun ari'uu qaba jechuuti. As biratti wanti takka halaalamuu qabu. Jaalala irratti hundaa'udha. Si galame yoo qabaatte immoo daran jaalala san bareechiti jechuudha. Faaya jireenya isaaniiti. Hayyee hordoftoota keenya daawwachaa kan jirtan Firaa Miidiyaadha. Firaa Miidiyaan ammas sagantaan keenya kan Firaa Miidiyaa irraa dabru akkumatti of jira. Sagantaan irraa sagantaa barnootaati. Lammii motivation wajjin kan argamnu. Hanga ammatti wantoota ajaa'ibsiifattanii fi wantoota gaafii isinii ta'e koomentii jala nuuf kaayuu hin dagatina. Firaa Miidiyaa immoo sabiskiraayib godhuun hojii keessanii waan ta'eef akka hin daganne isin jaa. Tole egaa lammichoo yeroo ammaa kana abdii kutannaa takkaa jira. Dargaggoota keessattuu namoota umrii 20 keessa jiran kana biratti abdii kutannaan kun maalirraa dhufa? Gaafii bareedduu na gaafatte especially yeroo amma digital age yeroo akkanatti online babal'ate kanatti dargaggeessi keenya hedduun abdii kutatee jira. Agartee abdii kutachuu isaanii maaliin beektaa? Hedduun isaanii haalaan scroll godhan TikTok irra. Namni hophilaal namni tokko depression yookiin immoo just cinqee keessa jiraachuu hiraar qabaachuu isaa maaliin beektan beektaa? Caljeetii viidiyoo mata na laalaa wal. Agartee achi keessa dhokata. Dargaggeessi keenya hedduun abdii kutatee jira. Maalirraa tokkoffaa yeroo nuti jijjiirama laal nuti dhaloota ammaa kana yeroo nuti garagalte. Bara dursan amma gaafa yeroo nagayaa, gaafa jireenyi nagayaa, gaafa qarshii argachuun salphaadha, gaafa barattee hojiin argachuun salphaadha, gaafa wanti hundi sireerraa gara siree ture san namni abdii kutatu nama baraate qofa yookiin nama sammuun tuqaa qofa. Yeroo ammaa kana namni waggaa 21 akka jaarsa amata 50tti yaada. Arrii hin qabne malee sammuun isaa arrooyitee jirti. Waan humna olii yaada. Maaltu godhe yoo kanaan jettu ta'e ba'aa jireenyaati godhe. Dargaggeessi tokko gaafa waggaa 20 keessa oloo seenu ganda waa gaafachuun sodaata. Habarumsa jiru gaafa eebbatti dhiyaate eebbifamee eessan dhaqaa tajettu sammuu hunda keenyaa keessa jirti jechuudha. Gaafiin tun maalirraa dhufti? Yeroon durii fi ammaa akka malee garaagarummaa qaba. Amma duraan jiraattus waan jiraattuun hin dhabdu. Amma jiraachuuf garuu jireenyi mataan isaa waasi gaafata. Dhugaa lafa jirtuu fi yaadni dargaggoota keenya bira jiru walitti dhiyaachuu didde. Kun maal si godha? Gaafa waan takka yaaddee harkaan qabattee jireenya kee keessa galchuu dadhabde bira geessee gaafa abdii kutatta. Agarteeni? Humna ol dhibdee jalaafte jecha. So dargaggeessi keenya hedduun abdii kutatee jira. Inni biraa wanta akka malee jecha dargaggoota keenya miidhuu jiru. Jiree abdii kutachiisuu jiru. Jireenya miidiyaa irratti arganii if madaalan jecha. TikTokera tokko gaafa argan gaafa inni babbareedee uffata jijjiiratee mana bareedaa tokko keessa taa'ee makiinaa bareedduu takka oofu ishiin illee ta dubara waan bareedduu meekaappii bareedduu uffata bareedaa tokkotti agarsiistu. Waanuma kan ishii ta'e itti fakkaata jecha. Namni ilaalu kun. Akkamitti nama bakka san geenyee ni jirti. Hai ishiin umurii tanaan bakka tana jirti. Ani maalumaatu dila kana duuba naan bishee tajettu sammuu keessa gaafii itti taate. Jireenya ishii kana fuutee jireenya miyyoo achirraa jirtu sanii wajjin wal bira qabdi. Wanni dargaggoota keenya akka malee hamileetti bu'u jiru. Nama miidiyaa irratti arganin if madaalu. Jireenya dhugaa miidiyaa irra jira jaanii yaadu jecha. Wanni miidiyaa irratti agartan parsantaa 90 ol feekidha. Agartee namni uffata bareedaa kaatee viidiyoo itti waraabeeti jireenya isaa san ka dhugaa sanitti deebi'e jecha. Dargaggeessi hedduun erga TikTok dhufee abdii kutate. Kan namni hundi ni beeka jecha. San dura osoo TikTok akkana girgiriin dhaabin namni nagaya ture. Habaratelleen hojuma silaa argate san guddifachaa tattaafachaa ta'e adeema. Waan impact walii qaba waan haalan akka malee jireenya dargaggoota hedduu akka miidhanii beektaa. Milkaa'inni salphatti dhufaa hajoo san agarsiisuu jira. Namni gaafa hiriyaan kan kee akka keetii ammuma waa hojjechuu eegalee ammuma makiinaa bareedduu ofii amma jijjiiramu argite. Why not me jetta? Ana maaliif hin taane? Abaarsan qabu maali jetta? Agartee miidiyaa irra wanni argan maal barsiisee
karaa qaxxaamuraa deemu agartee short way bakka milkaa'ina kana waan qallaaliidhaan akka bira gaanitti gaafa immoo wanti isaa yaadan sun akka qallaaliin ta'in argan as deebi'ee abdii kutata jecha laalime nama meeqaatu fajjeessa miidiyaa kanarra boonii irraa fudhadhu hanga qabu dargaggeessa hedduutu harka ifiitiin lubbuu ifii baasee jecha maalirraa jennee hundee rakkoo tanaa yoo kalaallu ta'e hedduun isaa miidiyaa kanarratti waan arganiin jecha dargaggeessa keenya hedduun nama moodeela godhatu hin beeku nama hordofu hin beeku. Silaa moodela eenyu ta'uu qaba? Moodela namni ta'uu qabu tokkoffaa nama sammuu isaanii jijjiiru. Lammaffaa nama waan isaan dhagaan dubbatu. Sadaffaa nama isaan jajjabeessu. Afraffaa nama yeroo hundaa amalee itti godhu. Kana viidiyoon ati ilaaltu jireenya keetii wajjin waliin qabatu taanaan achirraa yaada tokko fudhattee jireenya kee keessatti hojiirra oolchitu taanaan maalirraa yeroo ta'u agartee ati kaardii kudhanii itti naqatteeti viidiyoo isaa daqiiqaa takkaa ilaalta. Viidiyoo daqiiqaa takkaa san dalaguuf qarshii 100 kafalamteef. Isaaf jechuudha. Isaaf. Sirrii. Garaagarummaa gartee. Kanaaf ijatan ta'eetiin Jireenya zeeroo fi jireenya nama tokko ijatan ta'eetiin jireenya isaa guddisaa ati immoo jireenya kan kee keessatti abdii kututaa dhufte jechuudha. Nama hin laalinaa uffisaa jechuu kiyyaa miti. But garuu nama jireenya kan keetii wajjin walitti hin qabamne walitti hin dhiyaanne nama hamilee sitti hin goone. Waan keessaa fudhatu hin qabne waan irraa baratu hin qabne wanni yeroo ta'e miidiyaa irra gudduuf hin jiru jecha dargaggeessi hedduun amma Ameerikaa keessatti dhiyumaan tana riisarchiin baate daqiiqaa takka keessa namni 4 harka ifiitiin ifajjisa nama 4 san keessa namni 3 dargaggeessa waggaa 20 umurii 20 keessa maaliif yoo hajennu ta'e hedduun isaanii hin jaalatan hedduun isaanii akka waan irruu ta'anii yaadan hedduun isaanii hawwummaatti dhaga'ama hedduun isaanii jaalaltee akka qarshii taatetti fudhatan hedduun isaanii gammachuun isaanii akka nama biraatitti maxxanu nama biraatitti dhiyaachuu hedduun isaanii addunyaa tanarra karaan jijjiiramaa tokko jaanii namoota silaachirratti argansanii wajjin wal bira of qaban amma biyyoota baar gamaa kana yoo kalaaltu ta'e riisarchii irratti waan hundaa'een dubbadha hedduun qarshii walii qabatanii sarjarii fuulaa godhachuu barbaadan maaliif moodelistoota laala fuulli akka waan bareedduu taatetti namantu agartee mallattoo fi fakkiin bareedinaa nama silkii isaaniirra jiran taate jecha namni kanaaniif madaalu immoo nama si bira hin jirre nama chira gartuun of madaalta taanaan manaabaa keessa jirta. Manaabni immoo waan gabbihee harkaan qabattuu miti waan ta'eef booda gaafa harkaan si qabamu abdii kutata jecha. Kanaaf hadaraa dargaggoonni keenya waan miidiyaa irratti agaltanii of hin madaalinaa. Jireenya achirraa hedduun feekiidha bakka. Gaaf tokko waan shayyaa maaliin argee TikTok kanarratti jarri bakka akka nama wal jaalatu taa'aa achirratti haadha mana akka kaapilaa yookiin haadha manaatiif abbaa ba'an manaatiif viidiyoo dalaganii achirratti akka nama haalaan jaalala keessa jiruuti. Guyyaa muraasa booda wanti na dhage shook na godhe na rifachiisa. Isaanummaan akkasitti waliin maramanii bakka afaan jaalala babbareedaa. Koomee bakka kanatti asirratti naatti naaf ta'a. Eega kaasuun keenyafin kaappiloonni lamaan miidiyaa kana gubbatti amma kaappilaa haalaan kan yuutuubaas hojjetan tiiktookis hojjetan hedduu fayyaraa jira isaanii. Wanti viidiyoo nuti kan dhuftuu fi wanti miidiyaa gubbatti argaa jirtu viidiyoon hojjetamtuu fi mana keessatti wal dhabaa jedheen namni tokko naa odeesse. Namni sana immoo nama qaamaan argadhee nama ififis kaappila ta'isan keessa nama habashaati. Irreedduu wanni kaappiliin kun habashaa kana beekamti. Nama tokko finfinneedha mucaan sanii akka carraa tahee nama isa beeku wajjin wal arganneetiin inumaatti dheeffadhee of kaameeraa haasofsiise. Barii naan jeefiraa in shawwadamin naan jee. As gubbatti gaafa hawwati daariin bakka bultiin keessan haalaan kabajamtee hedduu bareedduu maasha Allah rabbi waliif sinaa dhiisu dumaashis rabbiin waliin sinaa bulchuun maal maal hin jee. Wanni as gubbatti argituu fi wanni achirratti argitu lafarti jiru immoo walattaa jee. So wanni yeroo viidiyoodhaa immoo nu lachuu firitanii as baana akka akkasiiti jechuudha. Kanaafuu mee bakka kanaan akkasitti wal qabsiyaatti naati. Akkamseeti. Oromoon maal jetti? Na argaan booda na dhooysaa fiddii jaan manguddoon teenya gisee dubbatu. Jireenya kan kee gaafa miidiyaa irratti ol baastee saaxiltee jirti. Qaamni waraanu hin beekamu. Tokkoffaa iji namaa gaarii miti. Addunyuma tanarrattu wanni ija namaa seente tabarakaa argatte gonkumaa nagarre. Fakkeenyaaf jaalala miidiyaa irra fidu kan akkam ilaaltati bultii mana keessaa gara miidiyaa fidu. Bultii mana keessaa miidiyaa irratti fiduuni akka nyaata tokko fuutee ala kaawuti. Ni tolaga. Gabbaasti. Ni tolaga. Lukkeen sitti galti. Waa hundaa irra qubata.
Si galame. Commentiin achirraa kan namtu dhuftee bultii ta'e jeequu dandeessi. Meseejiin takkittiin fakkeenyaaf amma haadha manaa ta'eetii wajji namni biraa yoo inbox godhee haasa'e saaxiltee jirta bara. Expose gootee jirta ishee. Yoo bareedduu taate yoo qaamni ishee bareedaa ta'e biraan kootu dhiirti. Akkasuma kanaaf yookiin immoo abbaan manaa kee dubartii bareedduu takka yoo keessanitti dhaqeewu bultiin teessan jeeqamte sababa isin achirra dhuftanii manni diigamu. Ijoollee yoo qabaatan ijoolleen facaatee jecha. Bultii miidiyaarra fiduun hin ta'u bakka. Nyaata tokko akkana bantee ala kaa'u. Abbaa argeetu nyaata. Yoo namni sun imaana qabaatu baate. Namni imaana qabu bultii isaa achirra hin fidu. Keessaafuu amma yeroo akkanatti namni hundi miidiyaarra jiru kanatti bultii achirra fiddee koomentii deebisaa liivii banattee taa'aa hin ta'u. Yoo kontantii kaappilaatiin hojjedhe kontantii haadha manaatiif abbaa manaatiin hojjedhe jettee haadha manaa tantee bifa isiin saaxileen bifa bultii teessan hin diine ta'uu qaba. Yoo dirqama ta'e kabajaa ta'e eegaa dhimmi hojiidhaa yoo jiraatu ta'e promoshina fa'aa yoo hojjettu ta'e biizinasii kan kee achirratti ishiinis inninis yoo ta'u ta'e saniin ala namnummaan bultii miidiyaarra fidee bultiin isaa barakattee hin jiru. Bultii teessan miidiyaarra fidina bakka. Bultii miidiyaarra fiduu miti waa'ee keetii miidiyaarra fiduu nu rakkina guddaa si fide. Personal life jireenya dhuunfaa keetii achirra fiddee namni si tilmaama waa sin jaa. Namoonni amma akkanatti dhiibbaa ofirra fidanii harka ofiitiin of galaafatan parsantaa 50 jecha namaati. Gaafa viidiyoo takka waraabdee waa'ee keetii achirra galakkistu abbaan fedhe waa sin jechuu danda'a. Mirga kan ta'e jirta. Dirree namni hundi itti yaada kan tura jirta waan ta'eef. Harka namticha komantii godhuu san qabuu hin dandeessu. Walumaa galatti bultii teessan miidiyaarra hin fitinaa. Gaadaa teessan cufadhaatii achuma jiraadhaa achumatti waan gootan godhaa. Malee waa'ee dhuunfaa keessanii waa'ee maatii teessanii achirratti oliif fidina jecha. Waan isin achirra fiddanii maatii teessan qabamuun arrabsamuun wantoonni sirra gaan hundu itti gaafatamummaan takka takka humnaa olii jecha. Jechi achirraa si darbatamu tarii lafee miti laphee teessi cabsuu danda'a. Achirra fidina. Tole bultiin waa akkamii barakatti? Waan bareedduu na kaafatte. Bultiin waa lamaatu barakeessa. Tokkoffaa bultii rabbiin keessa jiru ni barakaa qabdi. Ani amma bultii tana akkamitti ilaala akka roog-sadeetti ilaala. Jala isin lamaantu jira. Gubbaa rabbiitu jira. Hanguma rabbitti oloo dhiyaataa deemtuun roog-sadeen gama olii kanaan xiqqaataa dhufti jirti. Hanguma isatti dhiyaachaa deemtuun isin lamaa waliin maxxantanii jira. Bultiin rabbiin keessa hin jirre barakaa isin qabdu. Bultiin rabbii keessa jirtu akkamitti yoo kanaan jettu ta'e bultii qabbanoitu. Bultii wal dhaggeeffatuun keessa jiru. Bultii wal kabajuun keessa jirtu. Bultii wal dhaggeeffatuun Tagirigiriin heddumaan qabbana. Ijoolleen bultii barakaa qabdu keessa dhalate addunyaafillee furmaata malee rakkoon taatu jechuudha. Agartee? Kanaaf bultiin barakaa qabdu akkasii. Talamaffaadha. Laal. Namni ati itti wajji jiraattu. Namni ati jireenya kan kee keessaa fiddu murteessaadha jechuudha. Agarteemi bultiin jaalala qofa irratti hundaa'u. Jaalalti qofti silaa bultii taate namni hedduu wal jaalatee alatti wal hin dhiisu ture. Jaalalti jalqaba. Agarteemi gaafa waxii takka gootu shunkurtii si barbaachisa timaantim si barbaachisa. Jaalalti shunkurtii takka. Timaantimtu jira. Amanamummaa jira ganama. Wal qorachuu jira. Duuba gaafachuu qabda. Ilmi dhiiraa gaafa fuudhu intala takka duuba isii baruu qaba. Background isii beekuu qaba. Duuba isii ganda isaanii beekuu qaba. Namni tokko jaalalti qofti jaalalti qofti gaamti. Wanta jaalaltiin furreetu jira. Faamilii ishii rakkinni maatii ishii khasii wajjin booda dhufee jireenya kee keessa si jeequ jaalalti tantee furuu hin dandeessu. Amantaa jaalalti tantee furuu hin dandeessu. Agarteemi yoo waan hunda walii ganneexee rabbi wajji walii buutee nama sanii dhiyaatteen alatti bultii keessatti wanta jaalaltiin furre hedduu takkaatu jira jechuudha. Bultiin barakaa qabdu rabbii keessa jira. Lammaffaa namni bultiif ta'u nama siif ta'u nama hireeteetiif ta'u nama egereeteetiif ta'u filachuun si qabdee jechuudha. Kanammoo ka filachuu dandeessu miiraa dhalootaati. Miira keessa galtee nama sanirraa maraataa bultii keessatti filachuun akka malee ulfaate jechuudha. Ilmi namaa gaafa miira keessa galu sammuu itti yaadu tana ni dhaba. Completely dhaba jechuudha. Reasonable taate sababarra dhaabbattee waan jireenya kan kee boruuf sirreessu murteessuu ka dandeessu. Qaxanaa miiraatiin alatti bakka zoonii miiraa keessa teesseetti miti jechuudha. Kanaaf miira keessa baatee namni kun anaaf nama sirriiti. Nama jireenya kiyyaaf ta'u keessaafuu ilmi dhiiraa ijoolleen teenya dhiiraa sirriitti na dhaggeeffadha. Nama jaalala isinii kan osoo hin tahin nama ilma keessaniif haadha gaarii ta'u filadhu.
Dhagaarii ta'uu danda'u. خلاص أنت وان كنت لا الأتي Anaafis gorsi bareedan kanu. Yaa. Naafis niifilee gorsi bareedan كان kanu. هذا غاري بور المونتي سبب هذا غارين كم نفجتة قبته المون نما أربشتي Fakkeenyaaf bultii ammaa tanaa fi maallaqa akkamitti waliin deemuu danda'a. Kana jechuun bultii takkaaf maallaqni hagam takka inni barbaachisa.